Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota yuutuubii kennatu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kodha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaati isinillee baga nagaadhaan na eeddanii harallee viidiyoo tokko qabadhee dhufeetiin hin jira. Osoo gama viidiyoo hiyyaattan darbiniin dura warroonni haarawaa gara yuutuub chaanaalee kiyyaa dhuftan baga nagaan dhuftan nooraa jedhan sinsimadheetiin hin jira qaaleewwan kan koo warroonni dura turtanis baga nagaan eegdan sinin jedheetiin hin jira. Egaati harallee viidiyoo haaraa qabadhee dhufeen jira inni maayidha kan jedhu. Akkuma hedduun keessan koomentii jalatti naa barreessitan rifeensa kan buqqa'u akkasuma immoo rifeensa kan keenya marguu didanuuf dheerachuu didee maal fayyadamna ati maal fayyadamta kan jettan hedduun keessan na gaafattanidha jechuudha. Viidiyoo tanaan durallee hojjedheetiin jira garuu har'a viidiyoo adda ta'edha kan qabadhee isin dhufa jechuudha. Egaati hanga xumura viidiyoo hiyyaatti akka wajjin turtan abdiin isinirraa qaba. Video mo hanga xumuraatti dhaggeeffachuu dagatinaan sinin jedha. Video hanga xumuraatti yoo dhaggeeffattan wantoonni hundumtuu isinii gala jedheetanii yaada. Egaati gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jala naaf kaa'aa. Waan bakka hin dogongoretti immoo na sirreessan sinin jedha ijoollee Oromoo qaaliiwwan kan kooyi. Egaati gamanumaan gara viidiyoo kiyyaatti sin dabarsaa. Turtiin keessaan viidiyoo kiyya wajjin haa ta'u. Egaati viidiyoon kiyya har'aa rifeensa haphate akkasuma immoo yoo rifeensa dafee marguu dideedha jechuudha. Akka rifeensi keenya baay'atuuf akkasuma immoo rifeensi keenya akka saffisaan nu margu akkasuma akka dafeen buqqaaniif kan nu gargaarudha jechuudha. Egaati isas maal fayyadamneet rifeensi keenya akka saffisaan nu margu akkasuma rifeensi keenya akka baay'ina qabaatu akkasuma akka rifeensi keenya jabaatuuf akka buqqa'ee nu rakkisneef egaati maal fayyadamne kan hambisuu dandeenya kan jedhuudhaaf qola shunkurtii fayyadamneeti. Viidiyoo yeroo darbe irratti illee hojjedheetiin hin jira. Qoran ammoo qola shunkurtii fayyadamne akkamittiin rifeensi keenya kunuunsuu dandeenya kan jedhuudha. Rifeensa kan keenya kan iddisaa haphate akkasuma kan daddafee buqqa'u akka iddisaan of jabaatu akkasuma immoo iddoo rifeensa buqqeessuun akka saffisaan dafee nuuf margu taasisa jechuudha. Kanaaf haala kamiin qopheessinetti fayyadamnaa kan jedhu walumaan ilaallaa. Egaati qola shunkurtii haala kanaan irraa nu quncifanna. Shunkurtii kan tabalaashee osoo hin taane kan tabalaashee jechuudha. Qolli isaa kan haalluun jijjiiruu yookiin immoo yuun beektan jedha yaada akkuma asirratti argitan kanaadha. Egaati qola shunkurtii haala kanaan irraa quncifannee yaga nu gahaa jenne ni qopheeffanna. Egaa biradistii qulqulluu haala kanaan ni qopheeffanna. Erga biradistii qopheeffanne booda biradistiin keenya qulqulluu ta'uudha qabaata. Sana booda bishaan burcuqqoo lamatti daballa jechuudha. Argaa jirtan jedheetiin yaada. Biradistillee isa kana fakkaata. Suma qabdan nuti fayyadamuu dandeessu. Bishaan burcuqqoo lamaadha kan nuti fayyadamnu. Isinitti mul'atu jedhee waan yaadeef viidiyoo irra deebi'ee jechuudha bakka kanatti. Egaati bishaan burcuqqoo keenya lama itti naqannaa. Erga bishaan itti naqannee booda immoo qola shunkurtii kan qopheeffanne sana haala kanaan isa dura quncisnee qopheeffanne sana bishaan burcuqqoo lamatti naqne kana itti daballa jechuudha. Qola shunkurtii bishaan kanatti ni naqna. Egaati shunkurtiin akkuma beekamu foolii qaba waan ta'eedhaaf foolii sun immoo akka nama biraa nama nu naannoo keenya jiranti fooliin sun hin baaneef maal fayyadamuu qabna warroonni jettan akkasuma qola burtukaanaallee ni qabda yoo ta'e akkasuma qola loomii yookiin immoo ani weediidhaan fayyadame jechuudha. Mismaarii yookiin immoo qurunfudii jechuudha. Fooliin isaa hedduu bareeda waan ta'e akkasuma immoo qurunfudii rifeensa keenyaaf barbaachisaa akka ta'e yeroo darbe viidiyoo irratti hojjedheetiin hin jira. Egaati qurunfudiin itti godheetiin hin jira. Ani haala kanaan abidda irratti ni danfisna jechuudha daqiiqaa muraasaa fi daqiiqaa meeqa danfisna kan jedhuudhaaf abiddarra keessanii yeroo inni danfee halluun isaa gara halluu bunniitti jijjiirame jechuudha. Halluun bishaanii gara bunniitti yeroo jijjiirame irraa baasnee qorrisiisna jechuudha. Aga xumuraatti hordofa. Egaati bishaan keenya haala kanaan danfaa jiraan ilaalta yoo ta'e halluun bishaanii jijjiirameetiin jira. Kara halluu bunniitti jijjiiramaa jira jechuudha. Argaa jirtan jedhanii yaada gama kootiin akkasitti mul'atu abdiin qaba.
Egaatii haala kanaan erga danfisnee booda abidda keenya irraa baasnee lafa keenya akka nu qorruudha jechuudha. Egaa haala kanaan erga lafa keenyee qorree booda wanta ittiin xallalan keessaa bishaan keenya keessaa dhimbiibbanna jechuudha. Bishaan keenya nu qorree jira waan ta'eef saayinaa qulqulluu ni qopheeffannaa. Saayinaan kana fakkaata jechuudha. Asii waan feetan dhimbiibbachuu dandeessu. Egaatii saayinaa qulqulluu erga qopheeffannee booda maxxanalaa isa shaayii yookiin immoo kan kana qofaaf qopheeffattanis jiraachuu ni danda'a. Ani maxxanalaa shaayii itti fayyadama. Egaatii haala kanaan bishaan keenya keessaa dhimbiibna jechuudha. Akka shunkurtiin gara bishaanitti hin dabarre. Egaa keessaa dhimbiibneeti booda bishaanichi kana fakkaata akkuma isinitti mul'atu. Asirratti wanti isin jechuu barbaadu zaytii iddatti maktanii dibachuu dandeessanii yookiin immoo bishaan maduwwaa dibachuu dandeessan jechuudha. Dibattanii yoo xiqqaate sa'a tokkoof yookiin sa'a lama ofirra tursiisuu ni dandeessu jechuudha. Egaati akkuma asirratti argitan kanaadha. Qolli shunkurtii kana fakkaata jechuudha kan keessaa bahee bishaanicha keenya wanta ofii keenya dibachuudhaaf nutti mijatutti naqannee dibachuu dandeenya jechuudha. Sana booda rifeensa kan keenya maasaaj gochuu qabna jechuudha. Asirratti keessa jala isaa asirratti dibachuudha qabaannaa. Egaa dibanneetii booda beestaaliidhaan shaffanne yoo xiqqaate sa'a tokko sa'a lama tursiisuu dandeenya jechuudha rifeensa keenya irraa. Egaatii viidiyoon keenya har'aa kanuma fakkaata. Hanga xumuraatti waan argitaniif galatooma. Warroon YouTube subscribe godhan sinin jedha.